qabsoon Oromoo keessatti malee alatti dhageettii guddaa dhabee addunyaan quuqqaa fi quuqama Oromoo dhaga'uu dadhabee mootummaa wayyaanee qabsoo Oromoo kaamsee irra taa'ee xamboorri qabsoo Oromootiin qabsiifamee dhaamuudhaaf liphiphisee Oromoon nama bakka isaa bu'ee BBC fi Al Jazeera CNN fi VOA irratti ani Oromoo qulqulluudha jedhu dhabamee miidiyaan makkoo fi rakkoo Oromoo gabaasuu dhabamee waan Oromiyaa keessa jiru dhaga'uudhaaf gurri namaa waa kajeelee yoo siyaasaa Jawaar Mohammad fuuldura namaa dhufaa inni nama tokko qofa osoo hin taane baay'eedhaan danuudhaa kumaa kuntumaan qabsoo Oromoo finiinsee gabrummaa wayyaanee qaaccessee jaanjessee harka alagaa dheeraa ture ni gabaabsee Jawaar Mohammad olaa fi goolloo icciitii diiguudhaan akka CIA Ameerikaatti Oromoo tajaajileera. Qe'ee icciitii Oromoo hawaa hundaa beeku. Hawaan beeku karaa hedduudhaan madaaluu fi ilaalutu isaa. Namni akkanaa jaarraa kana keessa dhalachuun Oromoodhaaf xamboora ifaa san dhaabneedha. Nama jechuun ammoo gaafa namni dhabame kan bakka namaa bu'uudha. Dhiira jechuun ammoo kan diduudha. Didee kan garaa isaa lafaan ga'u osoo hin taane kan lafa garaa isaatii ga'uudha. Sun immoo eenyu yoo jedhame Jawaar Mohammadiin jirsa dhagaa rakkoo isa qottoon hin murree yoo yaada isaatiin malee isa roorroon hin bulletu isaa. Abbaa Bilchaara ragaa lolee lolchiisa akka roollee fiichee ilma Oromoo waraana ajajee kan mo'achuu malee mo'atame hin beekne isaayuu waraana illee ji'iniin nama lolee mo'atu. Diinni taankii fi jeettiidhaan dhufu achuma taa'ee tooftaa fi sammuudhaan isaan caalee sirna wayyaanee ni injifatee ni injifachiise. Isaayyuu sirna waggaa 27 oliif of ijaaree hanga funyaanitti warra hidhateedha. Namoonni akkanaa kun baay'ee miti. Oromoo qofa osoo hin taane addunyaa irrattu. Kanaaf nama akkanaa qabaachuun carroomuudha. Seenaan nama akkanaa immoo silaa osoo nama biraatiin barreeffamee tola ture. Abbaadhaaf gurri Oromaatiin. Kitaabni kun seenaa isaa haa ta'u imala qabsoo Oromoo inni ammatti ibsuu baatus kitaabicha of ibsuun isaa waan ta'e olleedha. Kitaabni qabsaa'aa fi xiinxalaa siyaasaa gaanfa Afrikaa Jawaar Mohammadiin barreeffamee ture xumuramuu isaatu himame. Kitaabni of eeggannoo guddaadhaan qorannoowwan garaagaraatiin dabaalamee yeroo dheeraadhaaf barreeffame kun torbaan kanatti guutuu Oromoon jiru hundatti gurguramuun eegala. Gara Oromiyaattis dhufee gurguramuudhaaf jira. Kanaan dura afgaaffii taasiseen kitaaba barreessaa akka ture kan dubbate hayyuun siyaasaa fi qabsaa'aan mirga namaa Jawaar Mohammad yeroo gabaabaatti xumuruun dubbistootaaf akka qoodu himee ture. Waggoota hedduuf kitaaba kana barreessaa kan ture Jawaar waggoota lamaan darbaniif ammoo Keeniyaatti iddoo jijjiirrachuudhaan xiyyeeffannoo guddaa kennee fi barreessaa tureera. Akka AGM gabaasetti xiinxalaa fi hayyuun siyaasaa Jawaar Mohammad mata duree kitaaba isaa kanaaf maqaa hin gaabbu jedhu moggaaseeraa fi Jawaar ammatti kitaaba isaaf maqaa hin gaabbu jedhu maaliif akka moggaasee baatullee mala qabsoo Oromoo qabsoo diddaa sirna gabrummaa fi qabsoo qeerroo fi qarree walii galatti qabsoo lubbuuwwan qaqqaalii Oromoo nyaatee fi finiinsa qabsoo Oromoo biyya keessaa fi warraaqsa qabsoo Oromoo biyya ambaatti xiyyeeffachuunsaa in oolu jedhameera. Jawaar Mohammad ijaarsa gurmuu Oromoo fi fincila diddaa garbummaa Oromoo gaggeessuu keessatti ta'ee ofii isaatiif bahe dabalatee sochii qabsoo miidiyaa Oromoos dabaluun isaa in oolu jedhamaa jira. Guutuu qabiyyee kitaaba kanaa faana guyyaa biraa walitti deebi'uun keenya in oolu.